Madiina waaqaan ture achirratti tinaraarsite ergamoota gadi gaddaate ulaagee fannootti rarraate Madiina waaqaan ture achirratti tinafiroomsite dhiphina cimaa dhiphattee lubbuu gooflaatte boqonnaa olmaa keessa narra jiru lakkaa'een jedhu amanaa dhiphina cimaa dhiphattee lubbuu gooflaatte boqonnaa olmaa keessa narra jiru lakkaa'een jedhu amanaa irri kee langaan garafame atiin qabdu balleessaa gonkumaa anaaf jettee taate abaaramaa cunqursaadhaan sitti baradame irri kee langaan garafame atiin qabdu balleessaa gonkumaa anaaf jettee taate abaaramaa jaallattee nama darfattee durii cubbuu narraa dhiiga kee miiccitee akka jirbii damaana deessite Ataa guddicha kana bilisoomsite Na jaallattee nama rarfattee turii cubbuu narraa dhiiga kee miiccite akka jirbii damaana deessite Ataa guddicha kana bilisoomsite akka koofinni waraaname dhangala'uun dhiiga kee fagoodhaan waame gadi ba'ee ol galee taa'ee ka'ee dura gootti ergamaa madaan qaama kee sababii akka koofinni waraaname dhangala'uun dhiiga kee fagoodhaan waame gubachuu oolchitee manaani gara laafessa ulfaadhu baraani abukaatoo kooti Yesuusati enteenaa falmitee Muhammadu ati abiddaan gubachuu oolchitee manaani gara laafessa ulfaadhu baraani